Mudannoo fi taatee addaa galgala kana ta'eef yoo yaashamaa akkam jirtu. Mudannoon kun ajaa'iba dinqii waan ta'eef qophii kana laayik gochuun eegala. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Abbaan konkolaataa kanaa taaksii raayidii magaalaa Adaamaa fi Finfinnee namoota deddeebisuun hojjetee maatii isaa jiraachifata. Akkasuma galgala kanas tilmaamaan wayita sa'a 12 fi daqiiqaa 40 ta'u Finfinnee naannoo Qaallitii bakka irraa nama fedhan dhaabbatee gara Adaamaatti nama deemu fe'uuf eeggachaa ture. Kanuma gidduutti namni dargaggeessi tokko dhufee Adaamaan deema garuu nan jarjara kophaa koo nageessitaa kontiraatan siif kanfala jechuun gaafate. Abbaan konkolaataa kun tole jedhee gatii kanfaltii itti mee walii galanii magaalaa Finfinnee naannoo Qaallitiitii ka'ee gara Adaamaatti qajeelani. Laftis halkanaa'aa jira. Daandii saffisaa haayiwee irra seenani. Yeroo duukamitti gadi dhiyaatan gurbaan imalaa ture kun jalqabumaayyuu shira waan yaadeef gara duubaa taa'ee ture. Shugguxii ol baasee nyaachifatee konkolaachisaatti qabuun akkana jedheetti dubbate. Daandii moggaatti qabadhuu dhaabi jechuun sodaachise. Yeroo kana amma abbaan konkolaataa kun sammuutti dafee akkam akka godhuu qabu murtee hatattamaa murteesse. Wanta biraas hin goone konkolaataa saffisa yookiin immoo ispiidii 120 oofaa ture ol dabalee 160 irra geessuun hatticha kanatti akkas jechuun dubbate. Ati amma anas ajjeeftee konkolaataa kiyyas fudhattee ekeraa koo gattee deemuuf yaadde miti. Anis erga du'uun koon ollee maafan dhaaba konkolaataan dhaabu. Yoo natti dhukaafte dhukaasi waliin duuna malee gonkumaan dhaabu. Natti dhukaafte taanaan hamma ati duubaa gara duraatti as darbitutti konkolaataan kun fiigicha deemaa jiru kanaan yoo kufe anaaf atis nulachuu waliin duuna beeki. Kanaafuu waan lama carraan jiru kana beeki jechuun ammas ariitii konkolaataa ittuma dabale. Hattichis yeroo kanatti waan godhu wallaalee akkas jedheen. Tole konkolaataa kees hin barbaadu sis hin miidhu na buusi jechuun kadhate. Lakki ani ni dhaabu yoon dhaabe na ajjeefta waan ta'eef jedhe konkolaachisaan. Itti dabaluun ani lubbuu kiyyas dhabee konkolaataan koo akka ilmaan kiyyaa hin hafne hin godhu walumaan dhabamna malee. Kanaaf furmaanni jiru ariitii kanaan magaala galeen bakka ati barbaaddetti si buusa bakka seeraallee sin geessu qarshii walii gallees sirraan fudhu jechuun itti dubbate. Hattichis waan godhu dhabee furmaanni biraan akka hin jirre hubatee akkuma shugguxiitti qabeen abbaan konkolaataa immoo otuma saffisa ispiidii kanaan fiigaa jiru magaalatti dhiyaatani. Akkuma beekamu hulaan konkolaataa immoo konkolaachisaa biraa look godhamnaan hin banamtu. Sagalee dura goraa kilaaksii harkatti gadi qabee iyyisiisaa akka namni dura goru gochuun dhufee magaalaa Adaamaa xumura haayiweey bakka kanfaltiin itti kaffalamu sana yeroo ga'utti poolisoota baay'ee kan halkan yeroo hundaa sakatta'insa hojjetantu jira. Achitti konkolaataa dhaabee harka tokkoon daawwitii gadi buusaa sagalee ol fuudhee iyyee poolisoota ofitti waame. Poolisoonnis naasuun fiigaa dhufaniif qawwee nyaachifachuun hattichatti qabanii gadi buusanii. Sanaan booddee jara lachuu fuudhanii gara waajjira poolisiitti geessanii. Xumura irratti gaafachuun waan ta'e hunda hubatanii. Abbaa konkolaataa kanaa immoo poolisoonni kun ilma dhiira ajaa'ibaa jechuun dinqisiifatame. Ummataanis baay'ee ajaa'ibsiifatame. Taateen kunis kanaan booddee kan konkolaachisaniif barnoota ta'a jedhame. Warri shiftaa kun haala akka ammaa kanaan nama ajjeesanii konkolaataa saamaa akka turan ifatti dubbate gurbaan qabame. Kan nama ajaa'ibu waggaa tokkicha kana keessatti qofa yoo xiqqaate bifa kanaan konkolaachisaa 5 ol ajjeesanii reeffasaa daandii irratti akka turan dubbate. Ajab waan kuni ajaa'iba. Lubbuun guyyaa Rabbi baase qofa baati. Gootummaa fi sammuu ofii hojjechiisuun akkasumas rakkoo si mudateef nama osoo hin taane akkamitti akka keessaa baatu yaaduun yeroo tokko balaarraa si oolcha. Kanarraa maal hubattan? Otoo isin ta'ee maal gootu? Yaada keessan komentii jalatti nuuf qodaa. Chaanalii haaraa kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa jechaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya garta.